فطرة 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 Qophiin dhumarratti isiniif dhiyaattu diraamaadha. Tunis ni dabartii kutaa jahaffaa dhageeffadha. Hayyaahuma tunis ni dabartii kan Rabbi murteesse tan biraanii dhufti. Hayyaahuma tunis dhuma qotti lubbuu ani ate inshallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jabir Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Kutaa jahaffaa. Hayyaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaahilee. Yaaboo Najiiboo moojjatiyya itti lallabu gurraachomee jira ammoo. Najiiboo assalaamu alaikum ahleen. وعليكم السلام جبرين كينيا نجايا أبغى كمين نودي لخنا خيس عندنا بافت ما شاء الله جبار كمتي نجايا فجأة خاكمي نجيبو إيه نمجر ربوت فوقينا مالك هوا قران نقبتشا أكلمتين خنو آرلا تنا مالك هوا مخينا موريلا مالينا قرطوستي وبر خانو مخلي أكن كمنتو أرى مخينا أك بشاني تناسبرا دبرا نتبر يارو غري بشان مدو نقدام نبر يا نجيبو قيا جرون تفتن سنماني دوان جاني الحمد لله يجوغاري مي الحمد لله جي إيه الحمد لله ربي برواتا كنونغون المناماتي مالي تكا نماتو كمالي تتهي تاتي أبشر جواد قامه بربيتنا ونيتش سياجاب سيسوخا خوني نيالن لي نمني سينجاون جرو بار زيغالي فيلي وغونيا تشوف ريس نيندو فغوتك متاو جيتو مديما خونو تاكنا تنخيس جرا يا جبريل خين تلاقي إلى من قال لي هنا قال لي أما صديق خونو غايغي بيفهمني اوكي فيلتين كمال لسه اجز غاو سوانو كغبامر الناس يابو سلا كورسي سمبريد مالي جان إثيوبيا دونجرتو نوجاني نفار سنيتو مان سينه مالسا انجينيرينغي داسا مال جاني سا انجينيرينغي واي جلسي خنا اتي بشان جلسو وانا كناتي اوه دوبا انك بشان بايغوتا ميغتا فر لا لا كيغوتو نجيبو غنيا برسلا غافا سيره بوت من نغي مد بي جلفتنياتا لكي بون حقا دبسور سيبيلا جلسينيا چمارا ناجنا اكستا دغا ايغدن ديتي كسي قبات انس غراش تكون قبا هاي غراش جبنتي خا ايه اتتم دلغا نغرغرتا نتاتي بو هانغا يرودا نو وقسيم تخا نجيبو سرما وجدلينا جچون نباس اغرو اتسنتل التخا يوسي باسو باتني ديفتامال ما ركون اسراي نمغنا دريدا دوكا يا جبريل خينيا ادينا تيم ادونيس نغبدي اي بريدا دغا اكو مغالاتي بيتا يو مغالان دجرات يو مخينا جبتي اما مرفتخا مالني نجرا دبو يا جبريل خينيا يا ربي مخينا غرغل جيتي نمد واي خردا هو تونس دبيتاتو متي اي لكي مالف داي غرتاتي تنا منسيب غرغل تد قوي بيتا ميتي لا يا مي Hayyaahuma tunis ni dabarti kan Rabbi murteesse tan biraanii dhufti. Yaaleen isaatiin nyagaadhaan gadda Usmaan Siyoo wal mari'achuu fadhuutiin dubbii nama biratti haasawwan feenee dhiise. Jilisee anilleen si faameetiin jira yeroo dubbii cinaa qaqqabdee naaf himtu waa lama tooliinsi manneetu filannoof naaf dhiyaatee jette. Pa maashaallah qaceelloo yaadattaleessa ani hiriyoota keessa onni si jaaladhuuf bartanaafi dhimma namaa ni fardeessita yaada namaa qalbii qabata. Hayyee dhugaa naaf haa godhu. Leensa Marwaan ni beeytaha. Obboleessa keenyaa mireenni. Marwaan anaaf number 1 inni tokkoffaadha. Sabboonummaa qabaa, imaana taatus ni qabaa, jaalala kan nuufi fudhachuus ni danda'a. Akkumaan itti isa ibsuun beeku akkam jechaan natti qaata. Duboo maali bilisa itti heerumuu feete? Tatti heerumuu laafis ilaalime onneen saatu bikkanaaf qabaachuu dura mirkaneeffachuun qaba. Maali makiinaan jaalalaati yoo guutamte siin jee? Yaabuu natti nan jabina irraa dhugaadha. Meemma duboo yaadni kee maali mee maaltu si dhibbise? Laal Marwaan bilqiisaas ni jaalatana fakkaata. Ati nama hedduu wajji waliin dhiyaata. Barinni anaafis akkuma obboleessa kiyyaati. Yeroon dhukkubsadhu na gaafata. Salaamtaallee harayyoo na harkeenaan jaa inni nama gaariidha. Atis duruutti qalbiste. Yaa Rabbi fatanaa na baasiga. Yaa Rabbi fatanaa na baasiga. Haay ifi naasoo taasa as deebii haabilise. Haaya. Leensa laalamma bilqiisaan carraa na caalaa hedduu qabdina fakkaata. Kan Marwaan arkachuudha. Soo maaliin godhuu qaba? Biliseen akkana fakkaatutti nama jaalattee arkachuudhaaf aarsaa kafaluu qabda. Dhugaadha garuu wareegama akkamiin na barbaachisa?
Siyaasaa jaalalaa ni beektaa? Naangalle. Laallatti amma jechuun siyaasaa jaalalaa baasuu qabda. Marwaan siyaasaa sobaallee waan jaalatu yoo tasabaa taate malee garuu haati xiqqisho mala dadhoo qabda. Siyaasaa jaalalaa jechuun jaalala keessa mala baasuu jechuudha. Sirree isa argachuudhaaf waan barbaachisu godhuu qabda. Akkas taanaan Bilqisaan hidhamuu qabdi. Akkamitti bilise? Malatti hidhee hinaan jenneere an amma yaadni naa dhufee jira. Yaada akkamii? Bilqisaan ni hidhamtii achi booda Marwaan na wajjiitti fufaa jechuudha. Dubaa kun cubbuu miti? Laal kitaaba dooktorii saayikooloojii barreesse tokko irratti jaalala jechuun waliin madaquu jechuudha. Yeroo Bilqisaan hidhamte Marwaan ammoo mana keenya tura. Yeroo san jaalalatii yaa wajjin addaafti ta'a jechuudha. Garuu hedduu natti ulfaata bilise. Badiisiitiin malee akkamitti hidhamti? Garuu islaamummaan maal jetti seeta? Shahawaataa fi shubahaata irraa fagaadhaa jetti. Waan namarra wal fakkaatee fi fadhinnaa teessan hordoofuu irraa fagaadhaa ja'a. Anammoo garuu fadhii tiyyaan guuttachuuf yaalu jira. Sa'aatii qaraatee jirta lakkaan hedduu. Qaroon tiyya maal faayidaa qabdi yoon ittiin daleeneet? Rabbi siif haa laaffisuu. Amma dubooti murteessite jechuudha Bilqisaa hiduudhaaf. Duboo maaliin godha waan takka harkadhee takka dhabuudhaaf. Beeytaa yeroo takka wanni feenuu fi wanni daleenu waliin simu. Garuu biliseen akka kiyyatti Bilqisaan tun nama gaariidha. Gaafa adeerri kiyyaa fi abbaan isii wal dhabanillee isiin falmaa turte nama haqaati. Akkanatti hidhamuu siin kun nama rara. Anammoo Marwaaniitu isiirra nama rara okkee? Annatti ulfaata yeemee garuu itti fufeeti. Addunyaa tana bara yeroo hunda karaa ifiin barbaanneen hin argannu bara. Haqaa argachuudhaaf hogguu hunda haqaa hordofuun qabdu. Biliseemee gaafii takkaan si gaafadha. Hayyeemee itti fufiin dheereessini. Ati amma Marwaan kana maaliif barbaade? Waan na barbaachisuuf hin barbaade haa. Bilqisaa hidhuu maaliif feete? Kaayyooti yeroo waan gufuu taateef. Kaayyoon tee maali silaa? Gaafii natti na dummeessin piliis. Tadhumaa takkaan si gaafadha amma. Ati amma jannata dhabdee Marwaan argachuu ni feetaa? An baroonni nama Marwaan barbaaduuf ulaal. Isaa wajjin jaarsaa fi jaartii gaarii waliif ta'anii walii qaceellee akka jannata seenuuf. Kaayyoon kiyya jannatuma seenuudha laalan isaa wajjin. Dubbiin tee wal faalleessite haa garuu Bilqisaa miidhuuf maaliif barbaade? Reefu waan hin deebisee fakkaatamee na dhiisii booda wal mari'anna. Irra deddeebiittee ati waan hundaafuu. Hayaa'umaa toniis numaa qottee lubbuu ani attee inshaallah nirkatti. Way silaa bilbilli kun harkisuu baate silaa niitoorkiin na daleeyde jalqaba Marwaanii fi bilbila akka miliqootiin himaa eegas booda Bilqisaaniin qabsiisa muraanni hiyya guutame karoora hiyyaas galma gahee jechuudha. Hello karoora maaliif baandasa? Hayi maal era salaamtaalee hin jirtu bilise? Barbar bilbilli nu waan dalagan seenee bar. Laal dubbiin irra tasalaamtaa feetu miti beeyta. Suuraan baraa tuutuu wayi bismillaa qabaadde. Maal asoo jirtu sana hangallee naasoo hin eegun. Marwaanii miti ati. Wara Bilqisaa jirtaami? Chinjir gaafiin heddummeessin gaamaadha. Laal salaamtaa wanni sin jechuun dhaqqabiniif dhaamsaa hatattamaati jira. Bakka jirtu sani sossoo qabda. Jarattiin si qabuu deemti mana keenya dhaqeeti har'aayi obboleessa kiyyaa wajji bulii amma booda maal akka godhuu qabdu mala dho'ina. Hin turin gaa yeroon qisaasin daddaafisi dhufu jirani. Hayi Marwaan maal taatesaa haalli keessirrii miti bar. Bilqisaa amma ni jajjara bakka biraatti hin deema. Bahuu qabda nan jettee biliseen bilbiltee. Haya rabbi saatii sugaa deema. Bilbilli wayii cufame meen akka inni guutakka. Hin cufamne hoo dubbisi. Hello bilise maal jettesaa wani jechuu jirtu dhugaadha? Dhugaadha booda haasawinaatiin haafeetii manaan deemin manatti haasawina. Manaan deemin manumaan eegi booda haasawina. Garuu Marwaan isiin akkamii beekuu dandeessisa? I don't know garuu boodaan si bilbilaan maniin deema. Haya deema rabbi si eegu. Hayaa'umaa toniis ni dabartee. Karaafi murteessee tanbiiraa jedhutti. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Police need a